dubartiin areeda qabdu kan akkana yoo qunnamte akkam goota. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ajaa'ibin dubartiin tuni uumaa dhiiraa fakkaatti. Areedni isiilleen akkanatti gaa xiyyafaarra guddaadha. Walaa hawla walaa quwwata illaa billah. Amma akka amantii islaamatti dubartiin yoo areeda guddaa akkana kanaa miti xiqqaa tokko yoo nifi baafte ofumarraatti jechuudha. Guddifachuun haraama jechuudha. Yoo rabbiin itti baase isiinuun baaftu yoo nasiiba jiraatte addunyaa keessatti akka nasiiba akka carraa argamti jechuudha. Yoo akka tasaatti rabbi intala areeda qabdu sitti qabee irraa haadaan isiniin jedha. Saniif insha Allahu ta'ala areenni dubartiidhaaf haraama. Garuu ishiin kun maal fakkaatti? Akkama kana bobboonte yaa subhaanallah. Wallahi yoo dhiira ta'e illee hin beekani garuu dubartiin aan jedhani baay'ee nama rifachiiftu wallah. Rabbi dubartii areeda qabdu sinirraa qabu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mi akkam goona kana yaa Rabbi kiyya.